Qophii dubartootaa kanarratti dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, fayyaaf dubartootaaf shamarran ogummaa adda addaa irratti bobba'an keessummaa gochuun dhiyeessina. Keessummaan koo har'aa shamarree umriin waggaa 16 ogummaa adda addaa irratti bobbaate barumsa ishee faana wal duukaa adeemsisuun hojjettu Meelaal Ballaxaati. Meelaal aartistii fakkii kaasuu akkasumas huccuullee diizaayinii gochuu jalqabdee irratti hojjetaa jirti. Ogummaa fakkii kaasuu yoom attamiin akka jalqabde naaf ibsuun eegalti. Hayyee gaanii fakkii kaasuu kan hin jammare bara kutaa 7 koronaan dhufee ture. Gaafasii barumsi hin jiru ture, manatti gallee turre, achuma keessaan fakkii kaasuu jammare. Kan fakkeenya guddaa naa ta'u jedhee yaadu immoo aartistii Lammaa Guyyaadha. Achumarraa kakkeen fakkii kaasuu jammare jechuudha. Tole ganama Lammaa Guyyaa nama guddaadha. Kanneen fakkii kaasan hedduudhaafis fakkeenya guddaa kan ta'anidha. Ati yeroo koronaa keessan jalqabee kutaa 7 ijoolleedha jechuudha. Yeroo sana fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste maal ture? Fakkeen yeroo jammaraa kaasee viidiyoota garaagaraa ilaaluudhaan ture. Akkuma kana fakkii gaaddinyoota kootii kaasuurraan jalqabee jechuudha fakkii namaa. Achumarraan ka'uudhaan amma fakkii namoota gurguddaan kaasa jechuudha. Uumaatu si badhaase moo yoo akkamittiin ogummaa kana argachuu dandeesse Meelaal? Ogummaa kana uumamumaan hin qaban ture. Achumaan irraan immoo kan ka'e viidiyoo garaagaraa ilaaluudhaan gabbifachuu danda'e jechuudha. Tole amma ammaatti fakkii maal fa'aadha kan itti kaastee kan ittiin beekamte? Fakkii yeroo jammaraatiif kaasee ittiin beekame jedhee kan yaadu fakkii Maandeellaa ture. Neelsen Maandeellaa mana barumsaa jedhaa ture kan hin kaase. Achirraa ka'uudhaan fakkii amma kana caalu dhufaas kaasee jira. Tiktookii jammaruudhaan fakkii amma kan ittiin beekame fakkii Maandeellaadha jechuudha. Tole fakkiiwwan ati kaaftu kuni beekannaa argatanii dorgommiidhaaf dhiyaatee injifattee beektaa yoo dorgomteetta ta'e eessa fa'aatti eenyu fa'aa wajjin dorgomte? Fakkiidhaan ammaatti dorgommii amma kanatti yoo hin jiru ta'eyyuu akka naannoo Oromiyaatti sagantaa dubartootaa ture ayyaana shamarranii irratti achitti walitti qabamuudhaan. Fakkii ijoolleen dandeettii qaban akka godina Qellem Wallaggaatti meedaaliyaa fudhatee jira jechuudha. Fakkii isa kan Mandeellaati moo kan itti dorgommii sana irratti meedaaliyaa argatte fakkii isa kam kaasteeti? Fakkii Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuudhaan meedaaliyaa argadde. Tole eenyu kan meedaaliyaa sana sii kennee eenyu si badhaase? Achitti argamuudhaan kan turan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ture. Eessatti ture sirni sun kan qophaa'e yoom? Magaalaa Finfinneetti ture waggaa darbe jechuudha. Suuraa ati ittiin dorgomtee moote keessaa tokko kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abebeeti jette. Maaliif suuraa sana filatte? Maaliif suuraa Adaanech Abebee filatte? Dubartii baay'ee cimtuu waan taateef akka gaanfa Afrikaatti yeroo jammaraatiif kantiibaa magaalaa kan taate waan taateef shamarraniif fakkeenyummaa gaarii taateedha. Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste kan Neelsen Maandeellaati naan jette. Isaanii noo fakkii isaanii kaasuudhaaf maaliif filatte? Neelsen Maandeellaan akkuma beekamu uummata gurraachaaf qabsoo baay'ee nuuf godhaniiru. Akkasumas immoo yaadannoo isaaniitiif akka ta'uu fi barumsa guddaa asirraa baranna jedhanidha. Fakkii Nagaasoo Gidaadaas kaaseen ture. Nagaasoo Gidaadaa immoo mana barumsaa isaaniitu jira. Akkasumas immoo dhaloota isaanii magaalaa Damdooloo kan ta'edha. Isaanis fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'u jechuudhaan fakkeenya isaan fudhadhee kaaseeraan jechuudha. Hojiin fakkii kaasuu ogummaa mataasaa qabaa. Fakkii kana ati uumaatu na badhaasee jettee isuma ofii keetii yaaddee hojjettamoo gara fuula duraatti barumsaan gabbifachuu yaaddeettaa namni si gorsu jira. Mana barumsaattis haa ta'u hojii fakkii ati hojjettu kana barsiiftota kee biraa gorsa argatteetta yookaan hiriyoota hojii akkasii irratti bobba'anii wajjiniin yoo wal argiteetta ta'e akkamiin gabbifachuu yaadaa jirta? Jiru karaa mana barumsaati kan deeggarsa godhanii akkasumas maatiin koos immoo meeshaalee na barbaachisu guutuudhaan deeggarsa godhu. Gara fuulduraatti immoo barumsaan fakkii kana deeggarsiisuun barbaada. Fakkii abistiraaktii jedhamtuun kaasee natti tola jechuudha barumsaan deeggarame.